dubartiin laayivii tiktookii irra galtee teessuu fi muuziin gabaa keessa oole tokko jechuudha. Muuziin gabaa keessa oole ganama muuzii yoo gabaa dhaqee ho'aa ganamaa sana yoo bitatte muuzii bareedaa nyaatta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naguma baga jiraattan isiniin jedha. Obboleessa kiyya tokkotu gaafii wayii na gaafate akkasumallee yaada sanaaf qoode ani yeroo baay'een si hordofaa gorsi kee hedduu tokko namatti tola akkuma nama maatiitti nama gorsitaa kanaaf dhugaa dubbattaa hedduun si jaaladhaan jedheen illee baay'een si jaaladhaa galatoomii ulfaadhu. Innis maal naan jedhee ani akkuma nama tokkootti anis mudannoo baay'een qabaa rakkina hedduun qabaa jireenya koo keessatti waan dhiphisee taa'u tokko jira. Nama itti qoodadhu dhabetaniin iyyuu baay'ee tokkoyyuu ta'amee akka obboleessa tokkootti akka nama tokkootti waan na gorsitu yoo qabaatte na gorsii namoota biraatiif illee akka gorsa ta'uu naan jedhe. Innis maal naan jedhaa haadha manaa baay'ee tokko jaalladhuun qabaa jedhe. Inni biyya jira isiin biyya namaa jirti. Ani haadha manaa kana akkuma nama tokkootti manguddoo ergadheetan maatiin keenyas wal beekaa anillee isiin beekaa isiinillee na beekti. Maatii manguddoo ergadheetan maatii siirraa kabajaadhaan nikaa isii godhadhee jedhe. Adeemsa keessa erga nikaa godhadhee ka'ee hiriyaan isii tokko biyya Saawudii deemtee jedhe. Erga isiin biyya Saawudii deemtee haati manaan koo kunillee anillee hiriyaa koo faana duukaadhaan hafuu deemeetan hojjedhee deebi'ee bultii keenya raawwanna malee hamma bultiin ijaarrannu naan jette. Kanumarraa ka'uudhaanii wanti siin jette kun naa ta'uu dideennaan erga siin jette haa ta'u jedheetuman dhiisee maatiin illee haa adeemtu naan jedhanii hin deemtee jedhe. Erga deemte biyya Saawudii waggaa tokko geesseetti jedhe. Hamma erga deemte guyyaarraa natti jijjiiramtii jedhe. Deebinaani laayivii tiktookii irra teessii jedhe. Yeroon gar tokkoon dhaqee akkasiin irra jirtu argee itti ka'ee jedhee tiktookii biraa banattee seentii jedhe. Haalli kun hedduu tokko natti ulfaatee jira. Dhiirota baay'ee wajjiniin achirratti haasaa ooltii. Namoonni garaagaraa immoo hiriyoottan siillee namumti sii beekanullee natti erganii maaliif haadha manaa kana jaallaaltanaan jedhanii jedha. Kanaaf viidiyoo waa'ee tiktookii kanaan wal qabatu viidiyoo lama akkas waraabee gadhiiseen ture waan gorsa namaaf ta'a jedhee yaadu. Tiktookiin kun dhugaa rabbii yoo dubbanne baay'ee tokko dubartoota irratti hedduu tokko sammuu irratti miidhaa guddaa geessiseera. Garuu irratti beekaan jirannu keessattuu dubartoonni siichi bultii ijaarratan warri ijaarratanii jiraatan silas bakka erga gara miidiyaa dhufanii siichi waan deebi'an natti hin fakkaatu. Garuu dubartoonni siichi bultii ijaarratan miidiyaan tiktook kun akka inni bultii keessan irratti dhiibbaa qabu dhibba jala muraatii beekaa. Kunooti egaa akkuma kana jechuudha. Dhiirtii yoo akkam ta'e dubartii miidiyaa laayivii galtee teessuun jaallatu. Li'annahu dubartiin laayivii tiktookii irra galtee teessuu fi muuziin gabaa keessa oole tokko jechuudha. Muuziin gabaa keessa oole ganama muuzii yoo gabaa dhaqee ho'aa ganamaa sana yoo bitatte muuzii bareedaa nyaatta. Kan namni qabee hin lallaafifne kan qolli isaa hin gurraachofne. Gaafa immoo galgala gahee aduun rukutaa oolaa namni keessaa filataa oolaa as fuudhee achi fuudhaa oolaa. Muuziin sun dhumarratti hin gataman nyaatamu jechuudha. Namni bitullee hin jiru yookaan fuutee galtee gatta yookaan immoo akkanumatti bakka achumatti gattee galte jechuudha. Miidiyaan dubartii tiktookii irra baatee laayivii waraabduuf tiktookiin kun akka muuzii gabaa dhaqee ka'ee namni bituu didee filate keessaa galcheetti beekaa jala muraati. Har'as borii isinitti himna. Rakkoon bultii keessatti dhufaa jiru tokkoffaa gara miidiyaa tiktookii kanaani. Ati erga bultii ijaarratte erga amma nikaasi godhate erga abbaan manaa kee laayivii tiktook manaan fayyadamii yoo siin jedhe dhiisuu qabda malee tiktookii waa itti siin qabu. Bultii keessiif hin ta'u tiktookii wama tokkorraa usiif hin qabaatu. Kanaafuyyuu utuu amma kee miidiyaan kun kee kan cufamu ta'ee ati eessatti haftaree miidiyaatti haftamoo bultii keetti haftamoo maalitti hafta? Dubartiin tokkoffaa laayivii tiktookii irra baatee teessu kabajaa hin qabdu. Lammaffaa immoo araadatti ta'eera akka nama suusii wayii barateetii laayivii tiktookii yoo hin galle guyyaa kana nagaa taateen ooltu yookaan halkan nagaa taateen bultu. Sinii galee kanaafuyyuu yaa shamarran keenya warri reeb biyyarraa bahaa jirtan warri immoo shabakaarra reeb baatanii shabakaan kun sammuu isin ho'isee irraa qabaa nagadhiisaa jettan warri dhiira 550 ol galchitanii wajjiniin kolfaa bultan dhiira achitti dhufee sitti kolfu sun dhiira achitti dhufee siin fuudha siin jedhu sun dhiirri immoo achitti dhufee waan arge sitti barreessaa sitti qoosaa oolee bulu kun
akka inni jireenya keetii taphataaru jala muriitii beeki. Dhiirti yoo akkam taate dubartii abbaan arge achirratti ilaalaa oolu hin barbaadu. Dhiirri uumasaa keessatti hinaaffaa waan jedhanutu jira sammuu namaa kana keessa jechuudha. Kanaafuyyuu dhiirti dubartii abbaan arge achirratti argaa itti haasa'aa itti dubbataa bulu wajjiniin taphataa bultu achirraa ija babaasaa bultu kaanii wajjin marratti hin jaallatu. Dhugaa rabbiin isinitti himaa bultii keessan namni tokko yoo kan bultii keessa jirtan taatan bultii keessaniif kabajaa kennaa, abbaa manaa keessaniif kabajaa kennaa. Tokkoffaa miidiyaan isin balleessa malee isin hin bareechu. Akkuma daa'imaati dubartiidhaaf. Daa'imni tokko gaafa baddee gaafa sabiyyummaadhaan badde booddee deebi'uu hin dandeessu. Maatiitti illee rakkoodha, biyyatti illee rakkoodha. Dubartiin miidiyaa barattes immoo utuma kaatee galtee heerumte illee biyya taa'uu hin dandeessu. Abadan biyya namaatti deebiti. Biyya namaatti yoo akkam ta'e deebi'uun dhiiftu yoo 2-3 deesse illee. Maaliif biyyatti hurriyyummaa akkas miidiyaa gisee hunda shabakaa argatteera teessu hin jiru. Shabakaan biyya keenyaa summa beeknu. Mana madaamiitti immoo hojii ofii yoo fixxe kaate waayifaan madaamii banaadha. Kunoo laayivii galtee abbaa argitee wajjin haasa'aa buluun akka feeteedha bilaa huduudidha jechuudha. Kanaafuyyuu dubartiin miidiyaa kana barattanii araada isiniiti taanaan asirra taa'uu dadhabaattanu akkuma obboleessi keenya jedhe kana yoona kan akkuma isaa kana baay'eetu jira jechuudha. Siif immoo obboleessa keenya haadha manaa kee rabbiin siif haa qajeelchuu hamma danda'ametti gorsiiti ofitti qabii sossobii yoo isiin immoo kan gorsa keetiin jiddu taate namni maatii keessaa nama sodaatu hin dhabu yookaan obboleessa hangafa qabaachuu dandeessi. Obboleessa hangafasitti yookaan immoo harmeesitti mi akka jarri qajeelchan godhi malee dubartiin miidiyaan dubartiidhaaf kabajaasii balleessa malee kabajaasiin tolchu. Dubartiin miidiyaarra ooltu bultiin isin ijaarrattu sadhuma ijaaramaa guyyaa 2-3 baay'een turu nima diigama. Takkaa dubartii miidiyaa kanarra teessu heerumtee bultii kee teessu argitanitti wama garaagaraatiin bultiin si jalaa diigamaa ta'a jechuudha. Kanaaf akkasii warri miidiyaa barattanii miidiyaarraa qabaa nagadhiisaa ittiin laayiviirra bultan kun dhugaa rabbiitti dhiirtachumarratti sin madaalaa bultiin inni si'ichillee sin barbaachisatti sin madaalaa bulaa. Inni immoo sila jireenya keessanitti galee jiru gaafa isin akkana taaraqxan isin dhiisee deemee dubartii nagaa kan isa dhageessu kan miidiyaarraa laayiviirra hin bulle barbaadee fuudhaa bultii keessanitti hin taphatinaa. Hadha ijoollummaa isinitti fakkeessuu danda'a. Waayifaan mana madaamii isinitti fakkeessuu danda'a. Bultii keessaniif kabajaa kennaa. Dubartiin yoo mana qabattee teesse bareeddi. Dubartii yoo abbaa manaa qabaatte kabajaa qabdi. Dubartii yoo abbaa manaa qabaatte maatii biraallee jaalala qabdi. Maatiin hadha bakkeetti yerooti bakkee jirtu kana si jaallatu osooti galtee guyyaa 2-3 golgeessaa ciiftee jettee wallaahi akka har'aatiin itti sin jaallatu. Kanaafuyyuu borgaabbii keessa seenuu dandeessa waan ta'eef bultii keetiif kabajaa kenni yaa obboleettii durba. Miidiyaan isin balleessa malee isin hin bareechu. Akka isiniin jedhaa obboleessa keenya rabbi bultii keessiif haa tolchuu. Galatoomaa ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Dubartiin laayivii tiktookii irra galtee teessuu fi muuziin gabaa keessa oole tokko jechuudha. Muuziin gabaa keessa oole ganama muuzii yoo gabaa dhaqee ho'aa ganamaa sana yoo bitatte muuzii bareedaa nyaatta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtu naguma baga jiraattan isiniin jedha. Obboleessa kiyya tokkotu gaafii wayii na gaafate akkasumallee yaada isaanaaf qoode ani yeroo baay'een si hordofaa gorsi kee hedduu tokko namatti tola akkuma nama maatiitti nama gorsitaa kanaaf dhugaa dubbattaa hedduun si jaalladhaan jedhe illee baay'een si jaalladhaa galatoomii ulfaadhu. Innis maal naan jedhee ani akkuma nama tokkotti anis mudannoo baay'een qabaa rakkina hedduun qabaa jireenya koo keessatti waan dhiphisee taa'u tokko jira. Naman itti qoodadhu dhabetaniin iyyuu baay'ee tokkoyyuu ta'amee akka obboleessa tokkotti akka nama tokkotti waan na gorsitu yoo qabaatte na gorsii namoota biraatiif illee akka gorsa ta'uu naan jedhe. Innis maal naan jedhaa haadha manaa baay'ee tokko jaalladhuun qabaa jedhe. Inni biyya jira isiin biyya namaa jirti. Ani haadha manaa kana akkuma nama tokkotti manguddoo ergadheetan maatiin keenyas wal beekaa anillee isiin beekaa isiinillee na beekti. Maatii manguddoo ergadheetan maatii siirraa kabajaadhaan nikaa isii godhadhee jedhe. Adeemsa keessa erga nikaa godhadhee ka'ee hiriyaan sii tokko biyya Saawudii deemtee jedhe. Erga siin biyya Saawudii deemtee haati manaan koo kunillee anillee hiriyaa koo faana duukaadhaan hafuu deemeetan hojjedhee deebi'ee bultii keenya raawwanna malee hamma bultiin ijaarrannu naan jette. Kanumarraa ka'uudhaanii wanti isin jette kun naa ta'uu dideennaan
erga siin jettee gaa haa ta'u jedheetuman dhiisee maatiin illee haa deemtu naan jedhanii hin deemtee jedhe. Erga deemte biyya Saawudii waggaa tokko geesseetti jedhe. Hamma erga deemte guyyaa irraa natti jijjiiramtii jedhe. Deebinaani laayivii tiktookii irra teessii jedhe. Yeroon gar tokkoon dhaqee akkasiin irra jirtu argee itti ka'ee jedhee tiktookii biraa banattee seentii jedhe. Haalli kun hedduu tokko natti ulfaatee jira. Dhiirota baay'ee wajjiniin achirratti haasaa ooltii. Namoonni garaagaraa immoo hiriyoottan siillee namumti sii beekanullee natti erganii maaliif haadha manaa kana jaallaltanaan jedhanii jedha. Kanaaf viidiyoo waa'ee tiktookii kanaan wal qabatu viidiyoo lama akkas waraabee gadhiiseen ture waan gorsa namaaf ta'a jedhee yaadu. Tiktookiin kun dhugaa rabbii yoo dubbanne baay'ee tokko dubartoota irratti hedduu tokko sammuu irratti miidhaa guddaa geessiseera. Garuu irratti beekaan jirannu keessattuu dubartoonni siichi bultii ijaarratan warri ijaarratanii jiraatan silas bakka erga gara miidiyaa dhufanii siichi waan deebi'an natti hin fakkaatu. Garuu dubartoonni siichi bultii ijaarratan miidiyaan tiktook kun akka inni bultii keessan irratti dhiibbaa qabu dhibba jala muraatii beekaa. Kunooti egaa akkuma kana jechuudha. Dhiirtii yoo akkam ta'e dubartii miidiyaa laayivii galti teessuun jaallatu. Li'annahu dubartiin laayivii tiktookii irra galti teessuu fi muuziin gabaa keessa oole tokko jechuudha. Muuziin gabaa keessa oole ganama muuzii yoo gabaa dhaqee ho'aa ganamaa sana yoo bitatte muuzii bareedaa nyaatta. Kan namni qabee hin lallaafifne kan qolli isaa hin gurraachofne. Gaafa immoo galgala gahee aduu rukutaa oolaa namni keessaa filataa oolaa as fuudhee achi fuudhaa oolaa. Muuziin sun dhumarratti hin gataman nyaatamu jechuudha. Namni bitullee hin jiru yookaan fuutee galtee gatta yookaan immoo akkanumatti bakka achumatti gattee galte jechuudha. Miidiyaan dubartii tiktookii irra baatee laayivii waraabduuf tiktookiin kun akka muuzii gabaa dhaqee ka'ee namni bituu didee filate keessaa galcheetti beekaa jala muraati. Har'as borii isinitti himna. Rakkoon bultii keessatti dhufaa jiru tokkoffaa gara miidiyaa tiktookii kanaani. Ati erga bultii ijaarratte erga ammani kaasi godhate erga abbaan manaa kee laayivii tiktook manaan fayyadamii yoo siin jedhe dhiisuu qabda malee tiktookii wayitti siin qabu. Bultii keessiif hin ta'u tiktookii wama tokkorraa usiif hin qabaatu. Kanaafuyyuu utuu amma kee miidiyaan kun kee kan cufamu ta'ee ati eessatti haftaree miidiyaatti haftamoo bultii keetti haftamoo maalitti hafta? Dubartiin tokkoffaa laayivii tiktookii irra baate teessu kabajaa hin qabdu. Lammaffaa immoo araadatti ta'eera akka nama suusii wayii barateetii laayivii tiktookii yoo hin galle guyyaa kana nagaa taateen ooltu yookaan halkan nagaa taateen bultu. Sinii galee kanaafuyyuu yaa shamarran keenya warri reebbii irraa bahaa jirtan warri immoo shabakaarra reebbaatanii shabakaan kun sammuu isin ho'isee irraa qabaa nagadhiisaa jettan warri dhiira 5-50 ol galchitanii wajjiniin kolfaa bultan dhiira achitti dhufee sitti kolfu sun dhiira achitti dhufee siin fuudha siin jedhu sun dhiirri immoo achitti dhufee waan arge sitti barreessaa sitti qoosaa oolee bulu kun akka inni jireenya keetti taphataaru jala muriitii beeki. Dhiirti yoo akkam taate dubartii abbaan arge achirratti ilaalaa oolu hin barbaadu. Dhiirri uumusaa keessatti hinaaffaa waan jedhanutu jira sammuu namaa kana keessa jechuudha. Kanaafuyyuu dhiirtii dubartii abbaan arge achirratti argaa itti haasa'aa itti dubbataa bulu wajjiniin taphataa bultu achirraa ija babaasaa bultu. Kaanii wajjin marratti hin jaallatu. Dhugaa rabbiin isinitti himaa bultii keessan namni tokko yoo kan bultii keessa jirtan taatan bultii keessaniif kabajaa kennaa abbaa manaa keessaniif kabajaa kennaa. Tokkoffaa miidiyaan isin balleessa malee isin hin bareechu akkuma daa'imaati dubartiidhaaf. Daa'imni tokko gaafa baddee gaafa sabiyyummaadhaan badde booddee deebi'uu hin dandeessu maatiitti illee rakkoodha biyyatti illee rakkoodha. Dubartiin miidiyaa barattes immoo utuma kaatee galtee heerumte illee biyya taa'uu hin dandeessu abadan. Biyya namaatti deebiti. Biyya namaatti yoo akkam ta'e deebi'uun dhiiftu yoo 2-3 deessillee. Maaliif biyyatti hurriyyummaa akkas miidiyaa gizee hunda shabakaa argatteera teessu jiru shabakaan biyya keenyaa summa beeknu. Mana madaamiitti immoo hojii ofii yoo fixxe kaate waayifaan madaamii banaadha. Kunoo laayivii galtee abbaa argitee wajjin haasa'aa buluun akka feetee dhabilaa huduudhi jechuudha. Kanaafuyyuu dubartiin miidiyaa kana barattanii araada isiniiti taanaan asirra taa'uu dadhabaattanu akkuma obboleessi keenya jedhe kana yoona kan akkuma isaa kana baay'eetu jira jechuudha. Siif immoo obboleessa keenya haadha manaa kee rabbiin siif haa qajeelchuu hamma danda'ametti gorsiiti ofitti qabii sossobii yoo isiin immoo kan gorsa keetiin diddu taate namni maatii keessaa nama sodaatu hin dhabu yookaan obboleessa hangafa qabaachuu dandeessi. Obboleessa hangafasitti yookaan immoo harmeesitti akka jarri qajeelchan godhi malee dubartiin miidiyaan dubartiidhaaf kabajaasii balleessa malee kabajaasii hin tolchu.
dubartiin miidiyaa irra ooltu bultiin isin ijaarrattu sadhuma ijaaramaa guyyaa lama sadi baay'een turu nima diigama takkaa dubartii miidiyaa kanarra tuuteessu heerumtee bultii kee teessu argitaniittu wama garaagaraatiin bultiin si jalaa diigamaa ta'a jechuudha. Kanaaf akkasii warri miidiyaa barattanii miidiyaa irraa qabaa nagadhiisaa ittiin laayiviirra bultan kun dhugaa rabbiitti dhiirtachuma irratti sin madaalaa bultiin inni si'ichillee sin barbaachisatti sin madaalaa bulaa inni immoo sila jireenya keessanitti galee jiru gaafa isin akkana taaraqxan isin dhiisee deemee dubartii nagaa kan isa dhageessu kan miidiyaa irraa laayiviirra hin bulle barbaadee fuudhaa bultii keessanitti hin taphatinaa hadha ijoolmaa isinitti fakkeessuu danda'a waayifaan mana madaamii isinitti fakkeessuu danda'a bultii keessaniif kabajaa kennaa. Dubartiin yoo mana qabattee teesse bareeddi. Dubartii yoo abbaa manaa qabaatte kabajaa qabdi. Dubartii yoo abbaa manaa qabaatte maatii biraallee jaalala qabdi. Maatiin hadha bakkeetti yerooti bakkee jirtu kana si jaallatu osooti galtee guyyaa lama sadi golgeessaa ciiftee jettee wallaahi akka har'aatii miti sin jaallatu. Kanaafuyyuu borgaabbii keessa seenuu dandeessa waan ta'eef bultii keetiif kabajaa kenni yaa obboleettii durba. Miidiyaan isin balleessa malee isin hin bareechu. Akka isiniin jedhaa obboleessa keenya rabbi bultii keessiif haa tolchuu galatoomaa ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarri gaafa bilchaattu tokko hiriyoota sobaarraa fagaachaa kophumaa filattee jiraachuu eegalte mataa isiitiif yeroo kennuu eegalte namoota ishii miidhanirraa fagaattee jireenya isii kana jijjiiruuf tattaafatte jecha shamarri bilchaatte diraamaa namni asitti oofu kana osoo hin taane waa'ee fuulduraa irratti xiyyeeffatte jecha lammaffaa jaalallee osoo hin taane abbaa manaa barbaaddi shamarri gaafa bilchaatte jaalala xixiqqoo guyyaa shanitti wal jaalatanii guyyaa torbaffaa wal dhiisan kana osoo hin taane jaalala dhaabbataa abbaa manaarraa barbaaddi kanaaf singilii taatee jiraatte hanga hojjettee bakka yaada ishii geesse jiraattutti kophummaa filachuuf murteessite sadaffaa mul'atuuf osoo hin taane mul'isuuf tattaafatti shamarri bilchaatte na argaan jettu wanta gootu dho'isaatti gooti wanta keessi isiitti amane qofa gooti bakka yaamamne dhayitu namoota isiin kabajne namoota vaalii isiin beeyne ittiin dhiyaattu jecha wanta kana sadan shamara bilchaatte qofaatu qaba like share follow godhaa.